dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gurraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gurraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa wal jajjabeessa namni hundumtuu yaaddoo lafa baafannaa silaas biyyi keenya nuuf addaana miti samiif gallee boqonnaa ulfinni lafa kanaa yeroo muraasaaf barcuma kan nuuf laatu dubbii Yesuus dhaga'amee nabdaatina calaqqeerraa mul'atu dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gurraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa miidhamni ishee danuutti caaleef horiicha saafuudhama utubaan ishee jiguudha borsasaayeera namni maaliif jeeqama warri isiniif galee dhugaa wangeelaa ijaa keessan ol fudhaa abdiin barootaan dura abdachiifame kaawwachuun saadiyoodha dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gurraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa Achuunis abdachiifamee kannaa mul'achuu mootichaa inni burqaa jireenyaa keenyaa nuuf ta'ee dhabaa keenyaaf qorichaa miitummaa Yesuusiin hin laaffisinaa warri isaatiin jirtanii warri bakkeerra joortaan hin wallaalinaa yeroo nagaa keessanii dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gurraamuuf dheeraatta deemtu
dhoksisa. Baardii kuftee warri ol qabdanii seenaan isin taajaba badiisnitti yaadamne addunyaa kana yeroo dhiyootti akkaba. Kanaaf lafti kun baay'ee durti seetanii humnaa achitti hin fiixina biyyaa abdachiifame tutu adeemtanii.